erga dhalattee haga guyyaa har'aan tana osoo dhalachuu baadhee jettillee kanuma bahe jennee gammanni dhaqaanii kan itti gadi muru ibitti asii ta'ole ka'e maal godhaan dhaabata. Qaarama keessa midhaan irraa hafame midhaan irraa haamame lafti kaan lafa. Akka dhaabatanii iyyisamoo Iyyatti oo teessaa iyyisanii. suphaatti bu'uuraatti ni harkaan sukkaan urreetti darbanna. Kun kabajaa itti dhufe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii daawwattoonni keenya hundumtuu bakkuma jirtanii nageenya rabbii rahmanni isaa isin irratti haa jiraatu. Viidiyoo tokko viidiyoo baay'ee bareedaa fi jaalatan isinii qabatee dhufnee jira. Viidiyoo tasaa Gaafii tasaa viidiyoonis kan tasaati gaafiinis kan tasaati. Kanaaf ani gaafii mucaan tokko isaan gaafadha. Innis akkasuma na gaafataa jirtu. Gaafii kana sammuu koo keessa qopheessee jira. qopheesseera. Nafakka Ani qopheesseera isaan beeku. Kanaaf kan daawwattoota keenya isin kan jedhamu daawwattoota dagatinaa Somaalummaa laayishee gochuu hin dagatina. Subscribe gochuu hin dagatina. Akka irraa baratanii fi itti bohaartan abdii guddaa qaba. Akka jaallatanis abdii guddaa qaba. Waan isin barsiisa jedhee yaadeen qabatee dhufe jechuudha. Akka Anillee waan isin barsiisu ka'u qabatee dhufe isin barsiisu ka'u. Ufuma isaatiiyyuu irraan amallee jechuu gaafii ofii qopheessedha. Gaafii tasaa waan ta'eef waan gaafattu kana jalqabeetu waan barreessu itti yaadin itti gaafatta malee waan itti yaaddee barreessitee qophooftee gaafii tasaa waan. Lolachuu amma asitti lolachuu wal gaafannaa daddafiidhaan deebisuudhaaf yaaluu qaba. Bichi gaafatamu anas ta'e yeroo guutuu qabu yookiin immoo itti yaaduu hin qabu. Waan dabarsirraa gaafatama malee waan ganaa gochuu yookiin immoo waan sagantaa irraa gaafatamu saniif waan dabarsan nama waan dagachuu hin qabu jedhee yaadu. Kanaaf an eegalamu as eegala. Ladies first. Isin eegalaame. Carraan dubartootaa fi dursii jedhee an haa eegalu. Gaafii arfan takkanuma gaafadhe sanillee akkuma dandeetti gaafadhu. Haya si gaafadha. Daawwattoota keetiin garuu gaafii gaafattu kana gaafii jabaa nan gaafadhu. Wanti akkasuma hojjetu. Gaafadhi sana gadi qabee gaafadha haga jaalallee isaa kan duraan kan osoo hambisiin gaafadhaa gaafannaani qabaa jabduu taati. Okay, gaafiin tokkoffaan ka'umsa irraa eegalu waan barbaadee fi gaafiin tokkoffaan dhalattee of beektee baqaatee guyyaa jalqabaaf baay'ee ta'e abbaatu ta'e harmees ta'e abbaa ta'e kana hojjedhu si jedhani an sadarkaa kana gahee hojjechuu ajajamuu gahee jettee of dinqisiifatte argite bakka ani guyyaa akkasii waan qabu ofii kiyyaa meebi namni biraallee qabaachuu hin danda'a hin godha jedhee hawwii argite godhe guyyaa jalqabaa ati waa hojjedhu jedhamtee humniilee ta'e abbaa ajajanii ati hin daganne maali jechuudha. Turuu qonna guyyaa gaafa qotee nyaata nyaadhu beektaa sirriitti duraan nyaata qonna malee jedha maaliif qammaseen argine kaa qotee waan arginiif waan tokko haga keessa seentee argitutti waan san godhuu feetaa miire waan hin beekneef bakka malee jedha yeroo maraa nyaata kana immoo daa'imummaa kiyyarra sirriitti nyaata kana baay'ee onnaan jiru xiqqoma isii nyaadhee tuman akkasuma biraallee xiqqoma nyaadhee yoo sudee ilaalle maal naan jedhanii qonna yoo feete yoo qonna qotuu hedde nyaatu qabdaa naan jedhan qonnuma qotuu jedhee nyaata xiqqaadha. So guyyaa hawwii qonnaaf qabu erga qotuu eegalee immoo waggaa meeqa gaafni akkasii nyaata xiqqa baay'ee xiqqa. Bareeda. Maali gubateen argini waan ibiddaa tajaajilamummaa aktiivii. Jechuun akkasanii. Okay. Gaaffiin lammaffaa ati jireenya kee keessatti umrii hagaama jiraattee kana keessatti wanti ati silaa ummii keetii gootee isaan gammachiiseera jettee yaaddu maali? Isaan malees inni. Isaan gammachiise malee ana gammachiisee godhee fi isaan gammachiise. Isaan bira jiru. Ani akka ofii kiyyaatti wanti ani isaanii godhu hunduu ni gammachiiseera haga barbaadu haga
baadhu waan godhe waan xiqqaallee haa ta'u wanti ani godhu Guyyaan ati hin na daganne hin gammachiisa. jiru bakka argiti. Guyyaan ati isaanii goote hin daganne hin jiru. Akkas ta'a guyyaan hin daganne wanta ani itti gammadee waan kana San immoo godhee fi itti gammadeera bakka na gammachiiseera yookaan isaan gammachiiseera jedhu kan daganne hin qabu. guyyaa ani isaan argitee beebii baadiyyaa baas bilbilachi baay'ee waan hin dalanneef erga achi deemanii yeroo maraa waan argu Nagaa argan. akkas nama. Isin gaafatin adaatti jedhutin inni carraa naa kenname fayyadamu. Wal keessa gaafachuu barbaadde Kuni dhiibbaa namarra taasisa. maaliif carraa naa kennitee bara? Uummanni inni tolchite. Okay. Maarree Gaafii lama si gaafadhee gaafii jira. lama na gaafadhe anas si gaafata qoota. Hayi anas si gaafata. Anas si gaafata. Jiruu kan kee keessatti erga dhalatte haga guyyaa har'aan tana osoo dhalachuu baadhee jettee guyyaa na ta'u guddite jira. Wallahi subhanallah. So dhalachuu baadhee jedhee guyyaa yaadeen qabu. Wallahi guyyaa takkallee yaadeen qabu. Hin jiru guyyaa tokko iyyuu. Wallahi. Okay. Guyyaa mata Never. guyyaa natti eegitee of jibbitee. Wallahi hin jiru. Subhanallah. Maashaallah. Okay. Osoo argitee har'a haati daqiiqaa takka keessatti daqiiqaa takkaa ammaa qabdu kana keessatti aangoo sii kennanii addunyaa kanarra aangoo sii kennanii waan barbaadde godhi siin jedhani namallee ajjeesi siin jedhani awwan barbaadde aangoo qabdu daqiiqaa takkatti qofa maal godhu Aangoo qabaadhee aangoo waa kamiyyuu gochuu oma danda'a. barbaadde goota barbaaddu ajjeeste barbaaddu gubdee barbaaddu dureessa gootee birrii barbaaddu baay'ee illee waan fedhe godhi aangoo qabda daqiiqaa takkatti Yatiima gammachiisa. Addunyaa irra kan jiru yatiima. fair enough. Geessise. Lama si gaafadhe lama na Yaa. Wal qixoo gaafachuu qabna. Gaafii sadaffaa maal jette? Guyyaan balleessitee hin daganne waa balleessitee balleessaa san keessaa hin daganne guyyaa kana. Sammuu kee keessaa kan banne bakka. guyyaa maasaa guute. Ilmi namaa argaa ilma namaa waa itti ba'a. Maasaa ijoollee taanee horii eenyu nama sadi taanee. Maasaa jedhama. Haala horii wal taanee horii eenyu birraa yeroo midhaan haamanii qaarmaan beekaa midhaan Hin beeka galabaa irraa haamee. midhaan galee galee rabnaan gariin tumamuu eegalee ijoollummaan tasii jirtii miira tapha jennee waan taphannuuf mana fa'a mana ijaarrii fa'a kaafnee akkasi fa'a taphannaa yeroo hedduu. Amma ibidda bobeessinee qaarmaa lafatti midhaan mataa midhaanii kan lafa bu'een jiraan isan hoddina jennee Midhaan achi keessatti hafe san. hafe san akka qorsootitti gurraachessitee irraa sukkumtee hojjeta qorsootii ba'a. Galaba moolii na fayyada midhaan hafe san. Eemaa matarraa gad cabee biniin qaarma onnaan mataan qaarmaa gurratanii beeku Naagan hin beeku. isa kaa. Ati yoo jettu waan irraa fagii jechuudha. Matarraa isa onnaa goonennee amma yoo yaannu ibiddi nu harkaa jikaa jennee sodaanne. Amma biyya nama jabaa ta'uu beeku. Maatii ta'uu biyya. Rakkoon hin jiru wannaa goona korboo galchinee akka citaan jiru kana iddaan buqqaa citaa hin buqqisa. Citaan galaba. Baadiyyatti citaa kanneen yeroo garii manaan qabataa akkasi buqqifne biyyee qofa qabaa biyyee san keessatti Ati isin kan buqqistan naanna'uma sana. naannoo sana korboo galchinee jechuudha.
amma hayyee jennee dubartii wayii rabbi isaanii araaramu amma afurii ta'anii gandi mandara jiran maa ol bakka horii ta'e ol asuma mandara gara afurmoo shan akkas jaallatu hin jira naannoo horii nurraa fagoo buddeena yoo godhatan biyyatti duraan citaan godhata galabaa kana ibidda bobeessanii isaan godhanii godhatteeti daaraa isaa san immoo hin gatta bishaan itti naxxaa barbaachisaa ta'e bishaan itti naxxee achi keessa immoo ibidda hafu jira kun qaanqeen amma dubartiin sun fuudhanii gatanii daaraa san buddeena akkuma godhatanii buddeena lafa kaasaatii Gata waan fedhanaa godhatan. hin gatanii yoo gatan ibidda qaanqee keessa ol aartu argisiisa. Laaltanii argita. Bakka ibidda argannee yoo jennaan fuudheen ana akkaataa fuunee finfinnee qaanqee uffisuu dhagaarra keenyee finnee bakki sun Ibidda afuuftan. haga imimmaan keessaa yaa'u ibidda kana akkuma goone qabsee qaanqee xiqqishuudha. Ibiddi isinii boba'ee amma. Boba'ee birraa aduu gogaa Bona immoo birra. jechuun birraa jechuun akka yeroo wannaa midhaan haamamee bonatti achi deemaa jira. Gizee bubbeen ba'a. Bubbee illee nima jira yeroo sanitti. Bonaa kan bubbeen ba'a. Amma fuunee hin bobeessine yoo bobeessine jenne ibiddi tamaasii ol ka'e nullee kan boba'e jennee gammannee kaanii kaan itti gadi guuru ibiddi asii ta'e ol ka'e maal godhaa nu dhaabata. Lixe bakka. Arraba kana baasee wallahi akka ol garagalee mana mandara salaalee. Qe'ee namaa garagalee qe'ee namaa laalee. Galaba achii booda kan jiru sun galaba qabatee kan. Rabbi sitti fedhin kaa'iyyuun amma Kiu jechuun amma. kiu jechuun amma afaan nu babuun amma qa'a. Wallahi ana taate waan itti dhaabadhee iyyuu safara sanitti arga. Amma waan goon wallaallee ani birdilisi xiqqoo isii irraa muranii birdilisi akka haga fooxaatti muranii ni uffata. Birdilisi isa fuudhee irra gadi kaaye. Ibiddi kun dharumaaf birdilisi kana akkana walakkaa isii muree gubee keessaa ba'e akkasuma biraan. Ani bidirisi fuudhee bakka irra gaggootee dhaamu. Maal lama irra keenyaaf kutaan bidirisi akkana ol ka'e bonaa bara. Eessa eeyyatanii mi'oo Aduu kanaaf waan biru waan qaaramaa keessa midhaan irraa hafame midhaan irraa haamame bakki taalla. achi dhaabatanii eeyyatammoo Iyyetti oo eessaa eeyyatanii. suphaatti buuraatti ni harkaan sukkaa gurreetti darban. Kun kabijaa itti dhufe. Sukkaatti darban. Amma wanti tolbee isaa wallaahi biyyaa kana sii birma sana. Eegaan qalladdaa Kun kana ta'e. motoroo beeka. Motoroo jedhanii muka tokko jira. Otoroon beeku. Motoroo qabatee kun maraaroo beeka. Wallahi. Sana kanaan eessaa fuudhe. Noo ka ittiin qotanii mara. Hin beeku bakka illee. Mukatu jira maraaroo jedhanii. Naannoo keessanii Gosoota mukaan beeku barzaa fi motoroo maraaroo miidhaa kana jechuudha. Baala baarzaa fi kun immoo bishaan hubboo beekaani qabatanii jechaara kun yaa'anii ibidda san gara biqiliin dhaamsanii inni nu jenne warra kennatti. maal jirtaa maal Ciitiidhaa inni nu ollaan yaa isa fara keessanii jechuun asiin nu ol mandarri kun hin jiraaniti mandara sanii olin ol xiqqoolidha. okay isinii alufa warra biraa keessatti. Achii ol jechuun ganduma keenyaa kunillee bara tokkoma. Naagalli keessatti warra kaawwan duubaan jiru. Isaan duuba ol siqan. Miskiin wallahi. Amma guyyaa san nyaatan finneedha isaan kana dhaganii yookiin fuudhamanii jirudha. Horii odootistanii kana kan gootan. Abbaan dhufanii ilaala achi ilaalee argee bakka nyaatan hin jedhee dhiigaa dhagee osuma fiigin ture dhufanii ilaalumaa. Abbaay'ee jedhan abbaay'ee jedhan lallaban bakka nyaanni nu dhufe akka laayichi dhiigaadha. Isaan dhagaan dubbii. Wani fayyaalee si gahee fiigaan dhaqee nyaata fudhachuu ulee tokko jira shimala jedhanii qal'oo bareeda deemanii yeroo maraa isaa kana qabatanii asirra kaanii deemanii bira gahu hoodhaan jedhan jilba tanarra laasuma
duuba mogolee tan Dubayyoo sidhaan asirraa. ofumarra gadi taa'e galmata ijoolleen tasan argite ijoolleen lamaan soqoluma kaatee dheeba Hafuura maamichi dandeessa gisee galtee. ofumarra gadi taa'ee waan ta'e iyyuu hin beeku akkatti sanirra illee natti hin deemne Hirrifatame si barbaada. amma Ani wannan akan je ka kuno Dubayyoo nama dhiisu argitee bakka eebro yoo nama dhiibbasa yoo sidhaan ofirra gadi naa isaanii kana na dhayanii So daya na gama ga to yaadee kun fara. akkasitti tumamee jechuudha. Akkasi ulee Balleessaan ani hin daganne jiru biyya keessatti yeroo maraa maaliifi beeku wanta biyyoommaa. Gaafii eenyu akka isin hawwatee fi eenyu akka injifataa akka ta'e isin beektanii isin yaada keessanis like share subscribe gochuu hin dagatinaa isin jaalannaa isin kabajnaa hanga qophii biraatiin waliin deebinutti hin mugaaranii Kan nu daawwattaniif galatoomaa. Hirkateera lafuma jaarsaayii hirkataa miti kas bola kas taa'e. Kanaaf waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jenna baay'ee isin jaalannaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa warra subscribe hin godhin. Share gochuu hin dagatinaa warra share hin godhin. Hin dagatinaa nuti. Akkasii kan qophii biraatiin waliin deebinutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.